dhiira sadii waliin al takkaatti waliin ciiseera. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnooti kiyyas kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 8tti baradheera. Akka carraa ta'ee anii fi obboleessi kiyya lama qofaa taanee haadhaaf abbaa keenyarraa dhalanne. Jalqaba irratti ani dhaladheen waggaa 3 booddee immoo inni dhibee yookiin immoo dhukkuba HIV AIDS waliitiin dhalate. Haati kiyya isa deessee baatii lammaffaatti abbaan koo immoo haati keenya boqottee baatii 8 boodee dhukkubuma HIV AIDStiin lamaan isaaniiyyuu dabareedhaan boqotanii. Duuti isaan bira dhufe obboleessa kiyyaaf illee nafne. Obboleessi koo dhalatee waggaa lammaffaa isaarratti innis kanaan ol addunyaa kanarra jiraachuu hin dandeenye. Maarree maatii 4 waliin jiraachaa turre keessaa lubbuu koo kan koo qofaatu hafe sanuu rabbina gargaaree dhukkuba HIV AIDS irraas bilisan ta'e. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1985 hanga bara 2000tti baay'inni namoota dhibee yookiin immoo dhukkuba vaayirasii HIV AIDStiin dhumanii waggaa waggaatiin 100,000 ol ta'u. Yoo xiqqaate biyyuma keenya keessatti lammiiwwan dhukkuba kanaan dhabne miiliyoona 1 ol ta'uu ni danda'a. Akka ragaan istaatiksii bara 2019 akka lakkoofsa faranjootaatti baheetti jechuudha. Maarree haatii fi abbaan koo obboleessi kiyyas namoota dhibee kanaan waggaa tokko keessatti dhuman keessaa tokko. Akkuma abbaan koo boqotetti adaadaan koo reefuma heerumtee waggaayyuu hin guunne ofitti na fudhattee na guddisuu eegalte. Sana duratti obboleessa koo waliin firoottan keenyi nyaatuma ciree fi irbaata irratti nuuf fidu malee obboleessi kiyyaa vaayirasii kana waan qabuuf mana keenya iyyuu ol hin seenanii. Mana haatii fi abbaan koo boqotanii keessa ijoollee ta'een obboleessa koo waliin baatii muraasan jiraadhe. Du'a abbaa koo booddee manni keenyi oneera. Nuyi ijoollee mayyuu firoottan ofirraa nu fageessanii du'a obboleessa koo booda garuu adaadaa koo biraa jiraachuun jalqabe. Sanuu adaadaa kiyyaan tarii hin beekamu vaayirasiin kuni keessa isheetti dhokachuu mala. Yoo of keessaa qabaatte siinis abbaa manaa kees tarii bor daa'ima godhattus hubuu ni dandeessi waan ta'eef of eeggadhu meeshaatti hin butiinii jechuun akeekkachiisanii turanii. Adaadaan koo garuu wanti fedhe haa dhalutu malee mucaa obboleettii koo lafatti hin gatu. Dhukkuba kana sodaadheen guddifachuun dhiisuu bor anis ilmaan godhadheen yoon irraa boqodhe carraama kanatu ijoollee koo dhaqqaba jettee yoon dhiige kufeen dhiiga kiyya haxaa'aa harka isheen narraa miicaa na guddiste. Ani ishee bira jiraachuu jalqabeen baatii 3 booddee ture. Daa'imallee kan godhatte. Daa'ima ishee waliin nanaasa'a yeroo jabaattu anatu afaan hiikkaa barsiise waliin oola waliin taphadha. Waggaa 10 ishee bira jiraadheen mana barnootaallee na galchite. Turtii waggaa 10 keessatti ijoollee 4 dhiira 2 fi durba 2 godhatte anatu guddiseefi. Turtii kana hundumaa keessatti haatii fi abbaan koo dhibee kanaan wanta boqotaniitiif ijoollee adaadaa koof jecha akkoo fi akaakayyuun koo yookiin immoo haatiif abbaan obbolaan adaadaa koo waggaa waggaadhaan mana yaalaa geessanii vaayirasiin kun mul'ate moo hin mul'anne jechuu ammaaf amma anarratti ni mul'ata jedheen akkan sodaadhu akka yaadda'u dhiibbaan narra gahaa ture. Anis yaa Waaqayyo gooftaa haadhaaf abbaa koo narraa fudhatte obboleessa kiyyallee naaf hin hambisne maaloo yooma vaayirasiin kun akka isaan narratti shakkan na keessatti ni mul'ata ta'e ati naa dhoksii nagaa naaf godhi. Haatii fi abbaan koo maqaa kootiin akka waaman jiraachuu kootti akka isaan yaadataman naaf godhi jedheen otoo ijji ijoollummaa kiyyaa hubannaadhaan hin banamin boo'een nan kadhadha ture. Abbaan manaan adaadaa kiyyaa warqee nama warqee ture. Ijoollee isaaf waa xiqqoo bitee anaatiin hin hambisu. Dursa anaaf kennaa. Adaadaan koollee anaaf lubbuu ishee dabarsitee naaf kenniti. Mucaa du'aa na jalaan tuqiinaa jetti. Tarii ollaa keessatti ijoollee waliin walitti bu'eera yoo ta'e mucaa koo na jalaan tuqiinaa ishee tuqurra ijoollee koo warra kaanitti yoo buutan natti salphata. Ishee yoo tuqxan keessi kiyya nagaan ta'uu jettee sababa kootti ollaa ishee hedduu ni lolti ture. Hanga qabduun hanga humna isheedhaan anaan na gargaarti. Abbaan manaan adaadaa kiyya kana barsiisaadha. Booddeerra immoo waajjira barnootaa keessatti qacaramee hojjechaa ture. Du'aaf
du'aaf safuudhaatii waggaa 11 gaa'ilaan waliin jiraatanii ganama nagaa manaa bahee sa'aatii 3:00 dhukkubsateeraa buufata fayyaa aanaa geessineerra jedhanii adaadaa kootti mani yeroo bira geessu maaloo adaraa ijoollee koo jedhee namni ganama manaa bahee dhukkubsatee sireetti galee sa'aatii muraasa qofa erga ciisee booda riifariin barreeffamee fi gara magaala biraa geessuuf konkolaataan barbaadamaa otoo jiru achumatti lubbuun isaa darbee nafti isaanii gogee adaadaan koo galiin ishees jireenyi ishees abbaa manaa ishee ture galii gara biraan qabdu obboloota haadhaaf abbaa qabaattus haa ta'uutii garuu abbaan manaa ishee boqotee baatii 2 baatii 3 booddee isaanis ishee waliin dhaabbachuudhaaf fedhiin godhanne yeroo sanattani jabaadheen ture umuriidhaan jechuu kooti abbaan manaa ishee boqotee bara barnootaa sana xumuruunuu baay'ee natti ulfaate akkuma saattuu garuu xumureen adaadaa kiyyaan maallaqa xiqqoo naaf kenni midhaan bitee gurgureen buufadheen mana kana si gargaara jedheen yaada dhiyeessee fi maallaqa xiqqoo naaf liqeeffatte gannuma sana hojjechuun jalqabee haga tokkos maallaqa xiqqoo gabaan aanaa keenyaa torbanitti guyyaa 2dha ganda biraa deemeen bakka gabaan jirtu gara gabaa aanaa keenyaatti fideen bu'aa xiqqoo sharafachuun jalqabee adaadaan kus haala hojii kanaa narratti argitee fulbaana booddee na waliin eegalte isheenis dubartiidha ilmaan 4 kan deessedha mitiire akka koo dugdatti baattee baadiyyaatii gara magaalaatti guyyaa guyyaadhaan fiiguun itti ulfaatee baatii muraasa erga hojjettee booda natti ulfaate kanaa ol yoon hojjedhe lapheen kooyyuu ni dhaabbatti atumti haga dandeessi hojjedhuutii na gargaarinaan jette anis tole jedheen gargaaruun ni eegale hangan taa'u jette isheenis gara manaatti deebitee haraqee farsoo hojii kana dura hin beekne hojjechuuf shaakaluu eegalte kana gidduutti icciitiidhaan nan si gargaara jedhee kan itti siqe abbaan manaa ishee boqotee waggaa 2 booda icciitiidhaan nama ta'etti siqu maallaqa isarraa argattuuf jecha dhoksaadhaan sanyuu baafatte makmaaksuma keessattuu ijoolleef tapha billaachaaf immoo lubbuu jedhu mitiire nama ishee bira dhufu sanaatiif tapha gammachuudha isheef immoo wanta sana nama sana waliin gochuun dhimma lubbuu qoonqoo ijoollee ishee fi qoonqoo koodha namni kun maallaqa ni kennaafi yeroo inni dhufu ani manan jira taanaan ijoollee fudheen bakka biraa deemaa iccitiidhaan isheenis nattaasofti manni kutaama tokko waan ta'eef haalota kanaaf mijatoo miti namni kun haadha manaas ijoollees ni qaba nama guddaadha maallaqas akka gaariitti ni qaba maarree barnootan jalqabee takkaatti deebi'aa takkaa barachaa dhumarratti immoo gaafan kufu achumaan hin dhaabee hangaar'aattis gara barnootaatti hin deebine maarree namni kun adaadaa kiyya qofa otoo hin taane bakka adaadaan koo mana hin jirretti tarii ani mana dhufeera taanaan dirqiidhaan na qabachuu na qoccoluu umarratti immoo milkaa'ee fi akka hin taanetti harka koo qabee harka isaa keessaa bahuu dadhabeen namuma kanaan hin gudeedame takkaa lamaan gudeedamuun otuu naaf dhaabbatee gaarii ture haa ta'uutii garuu hamma midhaan jettee baadiyyaa keessa naannoftu gatii midhaan sanarraatii bu'aa argattu torbeedhaan siif hin kennaa bakka ani si barbaadutti yoo dhufta ta'ee jechuun na gaafate yeroo kanatti ani adaadaa kiyya gargaaruuf jecha qofa midhaan sanas nan hojjedha takkaa osilaa na balleessiteetta wanta barbaaddus bakka barbaaddutti siif hin godhaa jedheen tole jedheefi ijoollummaadhaan qalbiin koo waan kanaatiin hatame maarree namni kunis bakka barbaadutti na argatuun maallaqan gabaa 2 gabaa 3 irraan argadhu al takkaatti naaf kennuu jalqabe yeroo kanatti adaadaan koo midhaantu dabale moo midhaantu gatiin midhaaniitu gadi bu'e moo haala kamiin bu'aa haga kanaa yeroo gabaabaa keessatti fiduu jalqabde jechuun hariiroo nama kana waliin eegaleen torbee 3 yeroon guunne keessatti gochaa kiyyaa narratti bartee yeroo kanatti harka koo qabattee magaalarraa fagoo na fuutee deemtee wanti kun dhugaadha yoo ta'e ijoollee koorraan lubbuu koo hambisaa asittiin of hin ajjeesaa kan koo hanqateeti atis kana keessa galtaayii jettee yeroo na gaafattu durseen akka isheen of hin ajjeesneef wadaroo qabatteen akka of hin balleessineefin harkatti qabadheen nan iyyee dhugaa jirtus yeroo makananitti meem namoonni naannoo sanaa anaanis isheedhaanis qabanii manaan nu gahanii tarii akkanatti yeroon haasa'u waan salphaa fakkaata haa ta'uutii garuu jireenya koos ta'e jireenya adaadaa koo kanaa gochaa guyyaa balleessedha adaadaan koo yeroo kanarraatii kaasee nama sana balbala ishee rakkan dhaabbanne anis gadi
gadi baheen hojii kamiyyuu akkan hojjenne na dhorkite haraqee farsoo ofii gurgurtuun nu jiraachisuu murteessite. Haa ta'uutii garuu ofiis nagaa waan dhabdeef waa'een ijoollee ishee waa'een koo ganama galgala qofaatti ishee boossisuuf yookiin immoo imimmaan ija isheerra lolaasuuf gahaa ture. Ani immoo guyyaa isheen boossee imimmaan ishee dhangalaaste miti guyyaa isheen gaddite garaan isheellee dhukkubsate waa taate ija isheerratti xiqqootti hin beekaa. Homaa na duraa dhoksuu hin dandeessu. Yeroo hundaa waa'ee keenya waa'ee ijoollee ishee boossi. Guyyaa tokko anis akka abbaa manaa koo yoon boqodhe ijoollee koo eenyutu dhaabbataa jettee baay'istee yaaddufti. Kanaan anaanis hojii na dhaabde baatii tokko qofa ergan ishee bira ture booda magaala deemeen hojii mata'e hojiin argadheen hojjedhaa. Wantan hojjedhuun immoo sin gargaaraa. Akkanatti taa'een otoon humna qabu barnoota saddaan kuteen hojii dhaabeen hin jiraadhuun jedheeni. Tole naan jettee dirqiidhaan magaala biraa deemeen hojiin dandeenye danda'a jedheen hoteela tokko keessatti qacarameen hojjechuu jalqabee. Yeroo baay'ee sin fudhanne guyyaa 3 guyyaa 4 ilaalanii hoteela sanaatii na ari'anii. Kanaan maal gochuu maal hojjechuun danda'aree jedheen faddaalaa yookiin immoo dallaalaa yeroon gaafadhu gamoowwan gurguddaa mana ciisichaa qabaniitiif biizinasii hojjechuu dandeessanaan jedhanii. Biizinasiin maali yeroon jedhuuni maal akkam beekni of goota jedhanii naaf deebisanii. Anoon beeku dhugaa ilma waaqaa yeroon jedhuuni akkana jechuun natti himanii. Anis bareen guyyaama sanayyuu bakka bulu waan hin qabneef sa'aatii dheeraa balbala mana dallaalaa taa'een dhumarratti nageessaa nan hojjedhan jedheeni. Galgaluman deemee qacarame dhiira waliin hin bulee maallaqa naaf kennee gana manarraatti adda bahee. Akka nama daandii dheeraa konkolaachisu guyyaa rafeen halkan yeroo kanarraatii kaaseen hojjechuu jalqabee. Maallaqan argadhuunis adaadaa koodhaan kallachan gargaaraanii manallee kireeffadheen bakkan guyyaa keessa ooluun qabu. Hoteeluma sana keessa bakka hojjettoonni galgala rafanii ni jira. Ani immoo dubartoota anaan fakkaatanii waliin guyyaa keessa rafaamu. Naannoo toora sa'a 10 yeroo ta'u siree kireessinaa. Namoonni siree kireeffatanii kuni dubartoota yeroo barbaadu ta'e jalqabarratti ofiin dabarsinee kenninaa. Yoommoo manuma sana keessaa maamila dubartootaa gara biraa ni qabu ta'e dubartoota sana waamnaafi. Hojii kana waggaa 5 guutuun hojjedhe. Ijoollummaa koo keessatti hin xumuree. Miirri kiyya achi keessatti gogee. Yeroo turtii waggaa 5 kana keessatti wanta gurraaf dhagahuun ijaan arguun namatti ulfaatu hedduu dabarseera. Namaaf rabbitu gaddee jireenya kenne malee ana dabalatee dhala namaaf jireenyi malu ture. Waan jibbisiisoo waan hedduu bakka kanatti dalageera. Konkolaachistoota waliin daangaa Itoophiyaa darbeen haga Jibuutiitti deemeen konkolaachistoota 3 waliin al takkaatti wal qunnamtii saalaa raawwadheera. Al takkaatti yeroon jedhu dabareedhaan miti. Sanas bareen araadanatti ta'eera. Waggaa tokko haga 4tti yeroon jireenya kana keessa jiraadhu dhukkubbiis hin qabu akkuma hojiitti hojii kiyyadha kan ittiin hin jiraadhudha jedheen amaneen hojjedha ture. Waggaa 4 booddee garuu inni barbaade meeshaan inni barbaade harkaan akka barbaade waan na gochaa tureeruuf waggaa 4 booddee wantin bakka kanatti raawwadhu hundi na dhukkubaa humna kiyyaan ol ta'aa dhufe. Guyyaa 2 guyyaa 3 adda kuteen hojjedha yeroon itti deebi'u akkanuma natti ulfaata. Mana yaalaa deemeen qoricha na hadochuu danda'u garaagaraa fudhachuuf nan yaala. Haa ta'uutii garuu dhukkubbiin nan dhiisu. Yeroman waan kana nama waliin raawwachuu eegalutti boo'uu harqinfachuun eegala. Namni jireenya kana keessatti lakki si dhukkubeera nattaafu nan dhiisa jedhu gonkuma hin jiru. Si dhukkubuu miti dhiiga otuu dhangalaaste illee ilmi dhiiraa miira keessa taa'ee gurra ittiin si dhaga'u hin qabu. Maarree otuman hojii kana hojjedhu guyyaan du'a koo natti dhiyaachaa akka dhufe hafuurri keessa koo jiru natti himaa natti dheekkamaa dhufe. Addaan hin kuta guyyaa 3 guyyaa 4 hin turu nan beela'a hojii kanatti hin deebi'a. Tarii yoo na dagachiisa ta'e jedheen dhugaatii nan dhuga kuni garuu qofaatti narraan deemu dhumarratti yaa Waaqayyo gooftaa anoo rakkadheen adaadaa koo gargaaruuf hojii kanatti seenee
maaloo anaaf jettee hojii kana keessaa na baasu hinnaaf dhabdaayi. Yoo ati hojii kana keessaa na baaste gaa'ilaan yoo ta'e malee ilma dhiiraa bira hin dhaabbadhu jedheen boo'een kadhachuun eegalee. Kan nama ajaa'ibu hojii kanatti seeneen amantaallee ofirraa hin qabu. Waaqumatti hin dubbadhe malee mana amantaa deemeen hin dubbanne. Dubbii kana ofirratti dubbadheen baatii 4 booddee jechuun hojii kanaan waggaa 5 yeroon fixu halkan tokko ta'iin addaa tokko na mudate. Ta'iin addaan kun maal yoo ta'e gaariidha. Akkanuma hojii biizinasii kanaaf baheen dhiira argadheen siree qabatee waliin ciisne. Anis akka inni maallaqa kiyya hin hir'isneef tarii yoon boo'ellee maallaqni kuni wanta na barbaachisuuf boosseetti jettee nan dhiisinii jedheen dursee matti ni maddeem. Innis dargaggeessuma reefu barnoota eebbifamee hojii qabatee hojii eegalee jiru waan na ta'eef dubartii bira gahuunsaa ana waliin si'a lammaffaa isaati. Yeroo hedduu ijoolleen dhiiraa natti fayyadaman boo'uu koo yeroo argan maallaqa guutuu walii galleellee naaf hin kanfalanii. Dhukkuba kana keessa ta'een jireenya kana keessa jiraachaa halkan kana dargaggeessi kuni maal jechuudha kun immoo ni boossa taanaan hojii kanatti maaf seente naan jedhee. Anis wanta na barbaachisuuf hin seene inni dhimmisaa si hin galchuu jedheen deebiseefi. Hundumaafuu akka ati boossuu hin barbaadu boossee jennaan garuu maaliif akka boosse natti himtaa anis si dhaga'uun barbaada naan jedhee. Yeroo dheeraas hin finne akkuma inni qaama isaan na tuqsiisu jalqabutti dhukkubbiin natti ulfaatee imimmaan ija korra yaa'u jalqabanii. Yeroo sana innis akkuma dhiirota kaanii miira keessa waan na tureef dhimma narraa hin godhanne. Erga miira isaa xumuree booddee garuu marsaa isatti aanuuf ka'ee na waliin ciisa jedheen otoon eeguu sireerra girgiddaatti hirkatee dabaree isaa boo'aa. Anis anoo na dhukkubee jennaan boo'aan ture. Ati immoo maaliif boossaa jedheen yeroon gaafadhu dargaggeessi kuni ani nama bakka kanatti argamuu qabu hin turre haa ta'uutii garuu bakka kanatti hin argame jedheenaaf deebisee. Yeroo kana ani guyyaa guyyaadhaan dhiira hedduutu na mudata. Ati maal waan taatee jennaan bakka kanatti argamuun kee si boosisaa yeroon jedhuuni ani diyaaqoniin ture. Mana amantaa keessa umrii koo walakkaa oliifin tajaajileera. Bara darbe yeroon eebba jala gahu mucaan waliin eebbifamne tokko dirqiidhaan waliin dhugna naan jette waliin dhugnee siree qabannee ishee waliin hin bule. Guyyaa kana kabaja koo fudhattee eega kanaa kaasee waaqni na jibbee nan cubbame fuuldura waaqayyoo dhaabbadheen guyyaa guyyaatiin kadhannaa gaggeessuun natti ulfaate sammuun koo nagaa dhabee. Miila kiyya yeroo hundaa gara kanaatti akkan imalu baay'ee na kakaasaa. Waggaa tokko ol of qabee lammata jireenya kanatti hin deebi'u jedheen of hudhee qabus haa ta'uutii garuu har'a seexanni na injifatee mana kana keessatti hin argame. Maaloo dhiifama naaf godhii jedhe na gaafate. Kufees dhiifama na gaafate. Anaaf hojiin kun waggaa 5 waan na ta'eef wanta inni diraamaa hojjechaa jiru malee dhugaa ta'ee natti mul'achuu hin dandeenye. Waa'ee tajaajila mana amantaas waa'ee qulqullummaas wantan beekuun qabu. Haa ta'uutii garuu waan ani beeku yeroo sanatti hojiin kun akka anaaf kenname amma immoo akkanatti ulfaatetti galgaluma sana boo'aa bulee. Anis waa'ee seenaa jireenya koo miirri kiyya tuqamee akkattiin jireenya kanatti seene adaadaan kiyya immoo har'allee gargaarsa akka hin qabne kanaaf jecha jireenya kana keessaa kan jiraadhu dargaggeessa kanatti himee. Maallaqni waliif gallee turre qarshii xiqqoo ture. Maallaqa sana dachaa 100 bulee mana baankii deemee gara akkaawuntii kootti ergee adaadaa keedhaan kanaan gargaarii yoo hojii siif bana ta'e maallaqa kanaatiin hojii xiqqoo barbaadii hojjedhu naan jedhee deemee. Kanaan walirraatii adda baanee. Haa ta'uutii garuu maallaqa sana walakkaadhaan adaadaa kiyyaaf ergeen walakkaa isaatiin immoo dafeen otoo na harkatti hin dhumin mana bunaa xiqqoo tokko guyyaa 3 keessatti hin banadhee. Mana bunaa banadheen torbee isaatti buna dhuguuf dargaggeessi kun ana bira dhufee. Anis hammadheen galateeffadheen kunoo maallaqa naaf kenniteen hojii kanan eegaleen jedheen. Innis baay'ee natti gammadee. Akka tasaa ta'ee aduun illee bakka ittiin hojjedhu maamila buna dhuguu dhufu sa'aatii muraasa booddee ni argata ture. Bakka hojjetuuti dibaabee
namni jala taa'ee dhuguu danda'u 2 naaf fidee balbala ani hojjedhu kaa'ee. Yeroo sanarraatii kaasee maamila bunaa koo guyyaa ganamaa galgalaa ta'ee. Kanaan walitti dhiyaachuu jalqabne. Adaadaan koo bakka jirtutti ni rakkatti ture. Ijoollee ishee waliin ofitti fudheen mana kireeffannee hojii kana jalqabeen baatii muraasa booda jiraachuun jalqabee. Kanaan hin dhaabbanne. Naannoo waggaa tokko bifa kanaan erga dabarsinee booda dargaggeessi kun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Maal ta'a otoon amma siitiin fuudhee jedhee na gaafate. Anis inni hanga ammaatti naaf goote natti xiqqaateeti eenyu akkan ta'e otoo beektu na waliin jiraachuu barbaaddaa. Qoosa akkasii dhaabii dubartii siif taatu biyya kiyyaa siif hin fidan jedheeni. Yeroo kana inni lakki ani kan hin barbaade siinidhaa. Akkuma ati qulqulluun taane anis qulqulluu miti. Amma garuu karaan ani barbaaduun kan deemtu yoo ta'e hanga gaa'ilaatti waliin imaluu dandeenya naan jedhee. Hojii kanas naa jabeessee nyaatas maddiitti eegaleen mana nyaataa xiqqoon godhee. Adaadaan koo ijoolleen ishees dabaree barnootaan alatti hojii kana hojjetaa na gargaaru. Waggaa tokko hariiroo jaalalaan waliin turre. Hidhii keenyaan illee walitti buunee waliin dhunganne. Abbaa gaabbii mana amantaa keenyaatii qabanne. Waa'ee amantaas na barsiise. Gaabbii irra deddeebiin gallee cubbuu koorraa argan dhiqamee booda sirna qurbaanaatiin dargaggeessa diyaaqonii ta'e kana waliin gaa'ilan dhaabbadhe. Har'a dachee kanarra namni akka koo gammadu dubartiin gammadduun hin jirtu. Waliin jiraadheen ilmaan illee horadheera. Adaadaan koos mana nyaataa ani dhiiseefiin gaa'ilan dhaabbadheetti dabartee ijoollee ishee guddisaa jirti. Darbitee jabaatteeyyuu lafa bitatteetti. Otuu anaa fi abbaan manaan koo lafa hin bitatiin jechuudha. Waaqayyo nama gargaara inni jedhan kunoo waaqayyo kadhannaa koo boo'icha koo waggaa tokko keessaa na baasee nama gaa'ela godhatu na godhee. Anaaf kun jireenya toon taane abjuudha. Isa namni akka abjuutti yaade immoo jireenya godhee kan nama jiraachisu waaqayyo duwwaadha. Waaqni seenaa kiyya jijjiire rakkoo garaagaraa fedhii keessaniitiinis fedhii keessan malee isin keessa seentan keessaa isin haa baasu. Garaa qulqulluudhaan gara waaqa qulqulluutti yoo kadhattan guyyaa tokko dhagahamtuun dhaamsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde siniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkiif gaaffii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan komentii jalatti qoodaaf jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraa siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiisa Shoomeedha. Seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.